wanti nabira jiru nama biraas biraan jira ana na qofan si'a ana qofa dhukkubsata jedha ana qofatu wal'aansa dhabe jedha ana qofatu rakkoo keessa jira alhamdulillah rakkoo ammas illee miti warroonni nyaata hojjetan warroonni mana madaamii keessa nyaata hojjetan distii waliin ooltan kan akka gubaa qabuun jiras eeyyaadu gubaa hedduu jiraadha alhamdulillah ala kulli haal jirra galata rabbi hagana geenye gubaa raakenna ana caalaa namni biraas ni beeka jedhee yaadu waroo kan biraa kan qabullee injira akka kiyya wallahi videoon kuni yaada an keessa jiru waan an keessa jiru guututti na ibsee jira walumaan ilaalla እኔ ጋር ብቻ ነው ወይስ ሁላችሁም ጋር ነው? ባላ እስኪ ልጽናና ነገሩን ዛሬ በጣም ተበሳጭቻለሁ። በቃ ደከመኝ፣ የምር በጣም ደከመኝ። አንዳንዴ ተንፈሳችሁን እንኳን ማውጣላችሁ ነገር የለም። ተናግራችሁ እንኳን ማይሽርላችሁ የማይቀላችሁ ነገር የለም። የምር በስደት ዓለም ስትኖሩ ስራው አይደለም አድካሚው የምትቆሙት ወይ ደግሞ በተለይ ምግብ የምትሰሩ ከሆነ ነው የምላችሁ። ጽዳቱ ችግር የለው። ምግብ የምትሰሩ ከሆነ በተለይ ብዙ ፋሚሊ ጋር የምትሰሩ ከሆነ እኔ 8 ነውና ወላሂ ውስጣችሁን ነው የምታሳሙት። ያለ እድሜያችሁ ነው የምታረጁት፣ የምትጎሳቆሉት ብዙ ነገር። በቃ እንጃ እኔ ምግብ መስራቴ አይደለም ወይ ደግሞ መድከሜ አይደለም። እነሱ ምን ትበላላችሁ ምን ትፈልጋላችሁ ብሎ ከነሱ ጋር መነዛነዙ እንዴት እንደሰለቸኝ በቃ ይምር። በተለይ በጣም አለ አይደለም አላቸው ገቢ ያላቸው የሚባሉ አይነት ሰዎች ጋር ማትሰሩ ከሆነ ወይ ወላሂ ውስጤ እንደከመኝ በቃ የራሴ ኑሮ ሳልኖር ወይ ደግሞ የራሴ ህይወት አይደለም ይሄ ነገር ግን በቃ ደከመኝ። ምን ትፈልጋላችሁ 12 ሰዓት ላይ ወይ 12 ሰዓት ተኩል ላይ ይሄን ሲል ይሉኛል። ልክ አንድ ሰዓት ሲሆን ደግሞ ምግቡ አላለቀም ወይ በረዶ ነው ከበረዶ ወጥቶ እንደገና ገና ተቁላልቶ ተሰርቶ እኔ አንዳንዴ እሺ ህፃናቶቹ ሲሆን ትልልቆቹ ግን እንዴት ነው የማይረዱት? አንዳንዴ ሰው ላያችሁን ሲያይ እንጃ በጣም ደስተኛ ወይ ደግሞ የለበሳችሁትን ንግግራችሁን ሲያይ ወይ ደግሞ በጣም ተናጋሪ ስትሆኑ የምረዳችሁ ሰው የለም ወላሂ። አልহামዱሊላህ ሙእምን kan biraa ammoo jechuudha mudannoo kiyyaa wal fakkaatu jechuudha. Namni nama kanatti osoo waan hubatiin wanta tokko murteessuun hin barbaachisu. Innis maalidha yeroo shamarran hojjettoonni biyya keenyaa nyaata hin dalannu nyaata hin hojjennu yeroo jarri jedhanii maaliif nyaata hin hojjenne wanti nyaata hojjechuu isin ergu maalidha nyaata hojjetanii qarshii fudhatanoo kan mana wanni ciisanii mana ijaazaa ciisanii faayidaa maaltu dhufa achi keessa ciisuu hojjechuu dhuma jaalamaaf hin hojjenne jedhu yeroo tokko guni yaadu akkasitti warra waliin gubachuu irraa maaliif akkuma jaraasan nyaata hojjechuu dhiisanii filatanii maaf hin hojjenne jedhu yeroo tokko immoo ciisanii waan qaban nyaatanii fixanii booda rakkatanii harka namaa laaluurra akkasuma ta'anii qarallee rakkachuu waan biyya namaatiif kan dhufanii biyya fiiti bahanii akkasumatti dalagatanii hamma rabbiin bal'inni namaaf tokko eeguu wayyaa kan jedhu yaada mataa kiyyaati jechuudha. Hedduun ulfaata dhugaa rabbii hedduu akkaataa warra walitti jiraattu hamma an ibsu caalaa viidiyooti kun ibseera jedha hamma an ibsu caalaa wanta garaa kee keessa jiru wanta an sila dubbachuudhaaf namatti dubbadhuuf namatti himadhu hin qabne yoo himadhes namni kun na hubataa jedhee kan yaadu viidiyoo kanarratti argitaniirtanii
yaanni kiyyaas wanta dubbachuu barbaadullee kanuma jechuudha. Ada ibiddi garaa keessa jiru nama biraa keessa illee jira jedhe dhugaa. Kanaafi ila kulli haal alhamdulillah ibidda keessaan bal'innatti bahuun waan bareedaadha. Ibidda keessaan harka hiixatanii qabbana qabachuu isa jedhamu san jechuudha. Alhamdulillah garuu hamma dandeessaniin obboleeyyantii hamma dandeessaniin nyaata akka hojjetan isin ayyajuani. Nyaata hojjetanii kan hundi miti hundi wal fakkaata jechuudha miti. Namoonni seeraa fi heera mana fi eeganii jiraatanis jiranii fakkeenyaaf wanta barbaachisu fi yaadanii fidanii atoo immoo hojjechuu qofaa hojiin kan kee yeroo qabaa yeroo kana hojjette yeroo kana raftaa yeroo kana boqotta taananii rakkoon qabu wanta akka hojjechuun jechuudha. Garuu wal keessa makamaa kana yeroo ati raftu yeroo siin eeggamu yeroo boqonnaa keessa siin eeggamu yeroo nyaata keessa siin eeggamu yeroo hojii keessa siin eeggamu odaatu hojjetu kootu siin jiru. Hojii ati hojjettu akka waan taphaas isaanitti fakkaata. Si aarsaa yeroo tokko waan akkasiisan malee warroonni seeraa fi heera mana fi haalatti bulmaata qaban jiranii kan magaadiraayyuu meeshaa mana keessaayyuu ji'aan osoo hin dabarsine warroonni bitan jiranii odoo ati hin dubbatin jechuudha. Yaadanii beekanii kan har'allee fidaa jettu borullee fidaa jettu iftaanillee fidaa jettu kunillee hin jiru sunillee jechuun mataa akka kee gara sigaala ati yaada mataa kan keetii jireenya qabdaa. Haadha qabdaa, abbaa qabdaa, obboleessa qabdaa, obboleettii qabdaa ni yaaddaa. Jireenya mataa keetii qabdaa ni yaaddofta. Kan isaanillee deebitee gaafa yaaddoftu hedduu ulfaataadha hedduu akka dhuunfaa kiyyaanaatti ulfaataa jechuudha. Alhamdulillah ala kulli haal Rabbiin dandeessisee jira kan kana boodaallee rabbumaatu jira yaada. So kanaaf hedduu ulfaataa dhugaa hedduu ulfaata jireenya biyya namaa. Kan namni namaaf hin beekne ibidda keessa jira garaan keenya dhugubatti cukkuraan nu dhumate dhugaa. Yoo himan afaanii yoo jedhan afaanii salphaadha anatti illee salphatee afaaniin dubbataa jira garuu yeroo keessa jirutti yookiin ammoo amma keessa jiru kanatti natti ulfaata hojiidhaan yoo agarsiisu afaanii yoo dubbatan garuu salphaa fakkaata jechuudha. Akkasii alhamdulillah ala kulli haal homa gochuun danda'amu sinjara hanga viidiyoo biraatti walitti deemnutti assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. ለካ ብዙ ልጆች ወዳቸው አይደለም ምግብ መስራት አንፈልግም የምትሉት ወላሂ አንዳንድ ቤት በጊዜ ይነግሯቸዋል። ዛሬ ይሄን ስሪ ዛሬ ይሄን ፈልጋለን ይላሉ። አንዳንድ ቤት ደግሞ ለምናችሁ ነው ምን ትበላላችሁ ምን ትፈልጋላችሁ በዛ ላይ አንዱ ሌላ ይላል ሰዎቹ ደግሞ እንደዚህ ይሄ ለምን አለቀ ይሄ ለምን አለቀ ምሏችሁ ከሆነ ወላሂ ያለ እድሜያችሁ ውስጣችሁ ይመነምናል ተስፋ ትቆርጣላችሁ። በቃ እኔ ደከመኝ ምር ደከመኝ። በፊት ሌላ ሰራተኛ ዝቤ ስትኖር አንድ ልጅ ብቻ ነው ትምህርት ቤት ምግብ ይዛ የምትሄደው። ዛሬ ላይ ስድስቱ ይዘው ነው የሚሄዱት። ሴትዮዋም ሰውየውም ይዘው ነው የሚሄዱት። እና ስመሽ ምን ትፈልጋላችሁ ምሳ ምን ትፈልጋላችሁ? በጣም አድካሚ ነው ወላሂ በጣም አድካሚ። ውይ በፊት እንደዚህ አልነበረም። ምሳ አንድ አይነት ምግብ ከተሰራ ሁሉም ተስማምቶበት ነው የሚበላው። ዛሬ ላይ ይሄን አንፈልግም ያን አንፈልግም ለምን ይሄን ሰራሽ ለምን እንደዚህ ያደረግሽ ትላንትና አሁን ከልጁ ጋር ተጣልቼ ሰድቦኝ በጣም ነው ራሴን የጠላሁት ወላሂ። ለምን ወጣሁኝ አልኩኝ። ስደት ይቅርታ በጣም ስደት ጠንካራ ነሽ ጎበዝ ነሽ አይልሽም። አንዳንዴ በጣም ነው የሚያስጠላው ወላሂ። መሰደዳችሁን እስከተጣሉ ትደርሱበታላችሁ። እና እኔ ብዙ ጊዜ ለምንድነው ስራ የምትመርጡት ለምንድነው ምግብ ከተባላችሁ እንደዚህ ከተባላችሁ የማትሰሩት ብዬ የምናገረው እኔ ነበርኩኝ። ግን እንደ ምግብ መስራት በተለይ ደግሞ ተነግሯችሁ ካልሆነ ለምናችሁ ጠይቃችሁ ከሆነ እኔ ማታ ባለመናገሬ በጣም ነው ውስጤን ያመመኝ። በጣም ብችልና ትላንትና ከዚህ ቤት በወጣ ደስታዬን አልችለውም ወላሂ። ለዚህ በቃ አንዳንዴ ከምትሰሩት ስራ ይልቅ ንግግራቸው ወይ ደግሞ ንቀታቸው በጣም ነው የሚያናዳችሁ። እኔ አውቃለሁ በጣም ለራሴ ያላንስም ወይ ደግሞ በጣም ጠንካራ ነገራቶችን ቀላል አድርጌ የማይሰው ነኝ ብዬ ነበር የማስበው። ግን
ስደት ጉልበት ያሳጣችኋል። ማንነታችሁን ታጡበታላችሁ፣ ህይወታችሁን ታጡበታላችሁ፣ ብዙ መስዋዕትነት ትከፍሉበታላችሁ። አልፎ ተርፎ ደግሞ ራሳችሁን ታጣላችሁ። ወላሂ የቱ ጋር እንደሆናችሁ ራሱ ግራ ይገባችኋል አንዳንዴ። እንግዲህ አልሐምዱሊላህ ግን ምግብ መስራት እንደ ምግብ መስራት ራሳችሁን የሚያስጠላችሁ ነገር የለም። ወላሂ እኔ በጣም እንግዲህ 4 ዓመት 5 ዓመት ሚዲያ ላይ የሚያቀኝ ሰው የድሮ ራሃና የአሁኑ ራሃ አንድ አይደለውም። በጣም ነው ራሴን ያጣሁት። كن ربي قدامك تنسى والعنا بركان قوين يومون وكن مولانا إبسادان دي دوغار كن قرانا